takka dhiira akka wabiitti salphate gonkumaa lafa kanarratti argin beeku. Dhiira akka wabiitti salphate dhiira akka wabiitti tuffatame gonkumaa argin beeku. Viidiyoo tanama sheer godhaa biraan nagaa. Sababiin isaallee wabiin hamma inni akka sareetti ilaalame hamma inni dhiiran ta'initti hamma inni bira darbee borkoo jetteen jechuudha. Subhanallah. Dubartiin naman arrabsitu gaafsi arrabsitu dubartiin sin jibbitu gaafsi jibbite saraaha hundeetti qaqqabdee si jibbite akkatti gadi si deebifte. Wabiin kun maali inni sammuun isaa maali isa umri kana dhiisati daa'imni amma dhalatte jibbaa fi jaalala hin beekti. Dubartiin takka erga gaa'ela ijaarratti dhiira biraa taasau gonkumaa hin feetu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu naga keessan fayya keessan jecha hadhammoo saraaha dubbiin wabii fi Ayuu baay'ee hammaatee jira. Gara tokko laaltan dhugaa qabdi. Intalli kun dhugaa qabdi. Video ke like gochuu share gochuu hunda gatina. Ani barka jedhu wabiin kun nama akkami dhiira moo ni dubartiidha nangali dhiira bar waan jetteetu isiif du'a saidoon gaaf intala tana fuudhu jecha isiin si jaaladha jettee firratti du'ee fuudhe inni niitii nama maal godhuu jala fiiga maalati nama akkami hiyyaaddu xiqqoma isillee hiyyaaddu maal jechuudha bakka Ayuu malee dubartiin biraan jirtu bar mataan si geette mataa si geette dhugaa rabbii dubbachuuf ati akka dhiira tokkoon ta'initti ati akka uumaa tokko bar'ina onnee isii keessa zeeroorra akka jirtu tuuf beekti maati sammuu keen dalagu har'a dubartiin mataa gubbaa dhaabatte akka tisitu maayin moo dhalaan isii malee hin jiru fakkeeffachuu jechuudha ati fakkeeffattee bulta dhugaa saraaha dhugaatti ma jechuudha bakka goriniitii namaatirra mimisinu yoo dubbattan yani dhiirsa qaba an abbaa manaa qaba irki jitti uduu si taate akkam goota intalli immoo saraaha gara tokko dhugaa qabdi dhuguma qabdi miskiinummaan kana hunda siin ga'e maali ati nama akkamiiti atumti nama akkamiiti dhalaan biraan jirtu isii malee dhalaan biraan jirtu bar gudiidha gudima wallaahi azmani nuti argaa jirru jechuu lafa kanarratti inni immoo akka nama Ayuu malee dubartiin biraan jirre jireenya isii immoo dhiibaa jirta dhugaa dubbanni amma fakkeenyaaf wabiin jireenya Ayuu dhiibaa jira miidhaarraan kaa jira Ayuu nama bultii qabu gaaf isa biratti argan inni kun nama duraan jaalate maqaa hedduu qabdi dubartiin immoo erga gabbaatee gaa'ela godhattee erga niitii nama biraa taate khalas hagas ma jechuudha dubartiin immoo namni tokko jaalalaan argatte taana wallaahi billaahi jechuudha isaaf lubbuu tan amma baasee hojjetan hin baafti nama isiin nama jaalatee argate sisi jibbite narraa gooriyatiin gortuurra maa obboleessa kee sammuu akkamii qabda yoo sirra dhaabbattee si arrabsitu baratti ma obboleessa kee haamilee cabsite obboleettii kee abbaa kee haadha kee sitti waan jabaa fakkaata malee nu iyyuu akka nuti ilaalutti jechuudha garuu sitti waan jabaa fakkaata akka bakka jaalala Ayuu qaba wabiin jedhanii namni si jajee bakka ana dhalaanuu si tuffatti wallaahi lazim yeroo bakka ati isii jala malee dhalaa biraa jala fedhe ati Ayuu malee dhalaa biraa laal ati Ayuun bakka hin tuffatamtaa bara keetifu kabaja dhabda bari isiinuu siin jette jirti mataa si geette borkoo siin jette yani durriyyee karaarra deema bakka ka'amu bakka injiraa miti waan akkasiisanii jechuudha qoree boorra uflaal uf deebii jiraadhu jiruu kee isilleen jiruu isii raahaa haa jiraattu jiruu isii qabbana haa jiraattu jiruu isii fataa itti haa jiraattu na biran dhufinnatti hin bilbilin na jalan deemin na jalan fiigin ergeetti namni jibbaa maan beekanne ani kana dhibe bare namni kun hanga oomitti bar nama ajaa'ibdani sammuu akkamii akkitti yaaddu sammuun kee sammuu akkamiiti saraahaa yoo dubbanne subhanallah ati nama akkamiiti deemtanii boodanas bee wal baasuuf deemtan saidoon jechuudha dodoo biyya kana keessa kan jiraatu ta'e yookiin booddan isaa deebuun hin hafu waan ta'eef deemtee booda immoo lubbuu kee kana takkii lubbuu kee baa takkii lubbuu nama biraatti baa balaan dubartii qabame immoo hin dhaabbatu ibiddi dubartiin qabame yoo dhugaa dubbanne ati immoo fiddee balaa qabsiisaa jirta obboleessa kiyya goorii dubartii namaatirra goorii jaartii namaatirra yoo kadhageetu ta'e jibbitee jirti eshi
amma fakkeenya biraa fudhaa nama tokkoon jaalata innumti jechuudha isumaayyuu innumti amma fakkeenyaaf isii miti Ayuu miti jechuudha dubartiin biraa takka isa jaalatti miti yoo fakkeenya jennee beekaa dubartiin biraa takka gaaf isa jaalatte isii kana bakka akkuma akkuma Ayuu kanatti bakka fuudhe yemmuu dhiirri biraa isiin jaalatti sun itti bilbilu itti dhaqu sa'aatii 7-8 jechuun bara sa'aatii janjanaa dho'ate akka lakasi bar dubartii sa'aatii 7-8 ittiin janjan himtee barisi sa'aatiin inni dawalu sa'a 7-8 sa'aatii san janjanuu barbaada sa'aatii san wajji raaha godhu bilbilaan wajji haasa'ee maal jechuu barbaada wallaahi kun of xiqqeessuudhaati of xiqqeessite maal obboleessa kiyya maati firan qabdu firoo qabaate namni fira qabu ilmi namaa tokko laala waa sadi jedha waa lama mu waa sadi jedha takka lama sadafarratti tuffatamaadha lama takka dogongortee miti lammata yoo dogongortee la irra siitara sadaffaa immoo akka irra siintarritti beeka keeti fuqqaanay dhugaa qabdi intallee dhugaa qabdi namoonni tokko amma Ayuu maraatu akkuma isheen nyaate sanii miti wanni isii maraacha jaalala qileetti sigata jaalala boolla si seensisa jaalala dubartii nama hin jaallatin dubartiin sin jaallatin keessattuu dhiira jaallattu argate taanan bakka saraaha duban deebitu akkasuma bar isheen dubartiin jechuudha akkasuma akkasitti yaaduu qabda ati akka yaadnagee akka biraa ta'uun ooltu garuu obboleen kiyya dhiifa manaa godhaani ani gara bakka gurbichi maal akka ta'e bichaatu na dhibee bar waan isaa maali inni namummaa inni maal hin dhagin dhagaadha namni dhagaa tokko jiraa miti bishaan yoo ta'e naqaan hin dhagahu Wabii jechuun akkasi yeroo hundan arrabsama yeroo hundan tuffatama gizee tokko maal isheen fakkaata gizee tokko akkasittiin akka saree agartanii akka saree kanatti tuffatte akkasittiin tuuta jechuudha isee baay'eetti timaannu jalaa goota viidiyoo isii keessatti yeroo hundumaa viidiyoo isaanii keessatti Wabii saree maqaan isa goota sareeleen kabajaa qabdi gizee amma inni garuu saree sanuu hanqataa jira Wabiin kabaja dhabaa jira waan biraa dhiisati hiriyoonumti isaa ka dhiiraa fi ka dhalallee isa tuffachaa deemaa jiran dhuguma isinii jedha sababni isaallee maan isinii fakkaata argaa jirtan dhawuun isii xiqqeessuun isii turfachuun isii jecha san jetteeni bakka saree agartanii bakka nama jibbaan beekamne tokko agartanii gowwaa nama jibbaan beekamne itti himan itti hidhan kaan godhan san godhan waa tokko jibbaan beekamu isa Wabii jechuun akkas jibbaa takkan beekatu hanga itti himanitti gowwaan jechuudha agartanii bishaan keessa dhaabadhe dhoobodhu jedheera inni odoo isiin akkatti arrabsitee itti himtu gana isii jala deema akkatti akka saree waa kajeellatu agartanii sanu saree rakkata akkasi gurbicha jechuudha haara taa'ee dhalaan hedduutu jira miliyeena kanaaf isin jechuu barbaade hin tuffatamu ofii dhiira yuusaa bisaa jira ufillee salphataa jira ullaadha jedhan kana jara lamaan dholla kana niitii nama januuf deema dhiisa obboleessa kee miliyeena jira dhalaan si jaalattu ajaa'iba rabbiiti wallaahi ajaa'iba rabbiiti nama ajaa'iba gurbicha waan isa akkas isin jechuu barbaada viidiyoo keessuma irratti dhaabaa viidiyoo kee laayik gochuuf sheer gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti